Tole, akkam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii kan kootii bakka isin jirtanitti nageenyi kan koo isin qaqqabu isiniin jecha guyyaa irraatti barnoota citizenshipii yookaan immoo siiviksii kan kutaa torbaffaa qabadheetan isinii dhiyaadhe paartii waan isaa jechuudha. First of all, I would like to say welcome to my YouTube channel, and today we will see grade 7 citizenship, and as much as possible follow me. Waalamaan isin barsiisa na hordofaan isiniin jedha. Afaan Ingiliffaatiif afaan Oromootiin isin barsiisa. Kanaaf ijoolleen Oromiyaa keessa jirtan, bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa jirtan illee isa kana warri magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee jirtan illee isa kana mootummoota naannoo adda addaa yookaan immoo mootummoota naannoo biraa keessa kan jirtan illee beekumsa waliigalaa argachuudhaaf isin gargaara. Oromiyaa qofatu hin taane, naannoo Dirree Dawaa, naannoo Finfinnee qofatu hin taane beekumsa waliigalaa argachuudhaaf isin gargaara waan ta'eef YouTube chaanaalii kana follow godhaa, share, like, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Galatooma gara barumsichaatti ceena. Let's proceed to the today's lesson. It's about citizenship. The first topic is that of introduction, and under this we will discuss about what is citizenship and who is citizen, the concept of citizenship. As keessatti jechuudha waa'ee citizenship yookaan immoo lammummaati mata dureen chapter 1 yookaan boqonnaan tokkoffaani. As jalatti maal ilaallaa, citizenship jechuun maal jechuudha, citizen jechuun maal jechuudha kan jedhu konseptii isaa yookaan yaadrimee isaa yookaan yaada isaa ilaallaa jechuudha. So it says citizen is a person who has specific rights and responsibilities under the law. When we define citizen as a person who has specific rights and responsibilities under the law. Amma citizen gaafa jennu maal jechuudha? Lammii jechuudha. Citizenship immoo lammummaa isaa afaan Oromootiin jennuudha jechuudha. Amma citizeniin kun maal jechuudha sitti? Nama ta'ee kani is a person. Nama ta'ee dhiira ta'uu danda'a, shamarran yookaan immoo dubartoota ta'uu danda'a. Nama ta'ee garuu shamarrees dhiiras ta'uu nama ta'ee kan specific right qaba yookaan immoo mirga muraasa yookaan immoo kan heeraanis seeraanis isaaf kenname qaba. Responsibility dirqamallee nama qabu biyya jiraatu keessatti, nama mirgallee qabu kan seeraan isaa kenname, heeraanis kan isaa kenname, nama dirqamallee qabu maal jalatti? Under the law, seera jalatti mirgaaf dirqamni nama kennamee fi mirgaaf dirqama sana itti fayyadamu, mirga isaatti fayyadamu, dirqama isaa bahuu jechuudha, wanta biraan qabu. Citizens are granted specific rights and benefits by the state. They are given, they are provided specific rights like the right to life, the right to learn, the right to elect, the right to be elected, the right to vote, the right to participate in political activities of the country. Amma argitani specific right kennameef gaafa jennu maal jechuudha? Mirgoota muraasa tokko lama sadii jedhamanii tarreeffaman kanneen akka mirga lubbuun jiraachuu, the right to life, the right to learn, mirga barachuu, the right to expression, mirga yaada ofii ibsachuu, the right to speech, mirga dubbachuu yookaan yaada ofii ibsachuu jechuudha. The right to or freedom of participating in political activities of the state. Argitanii amma mirga siyaasa biyya tokko irratti hirmaachuullee lammii jedhamee namni biyya tokko keessa jiraatu hin qabaachuudha. Benefits by the state. Faayidaa mirga qofatu hin taane faayidaa adda addaallee akka inni fayyadamu, akka isheen fayyadamtu kan statein yookaan governmentiin mootummaan ayyamee fi seerris ayyamee fi jechuudha. Benefitii akkamii fakkeenyaaf? Social infrastructure wanti jedhamu hin jira. Kana jechuun
wanta hawaasa tokko barbaachisu jechuudha. Karaa bishaan pure water yookaan bishaan gaafa jennu bishaan qulqulluu jechuu keenya electricity humna ibsaa kanneen kana school health center warreen kana itti fayyadamuudhaaf achirraa fayyadamuudhaaf illee mirgi kan kennameef jechuudha. Citizen kan kennu nama mirgi kennameef jechuudha. They are expected to follow their country's rules. Seera biyya isaanii lammiileen akkasii kun lammii jedhamee namni jiraatu kun mirgaaf dirqamni isaa kennameefi mirgi kennameefi dirqamni isaa itti kenname kan jiraatu kun maal gochuutu irraa eegama? Follow their country's rules. Namoonni akkasii kun ruulii biyya isaanii yookaan immoo dambii ittiin bulmaata qajeelfama biyya isaanii ittiin isaan bulchitu akka isaan kabajan illee qajeelfama itti kenname qajeelfama biyyaa hordofuu qabudha. And defend it against its enemies and in exchange. Defend it against its enemy. Biyya isaanii immoo ammas maal gochuudha dirqama qabu? Enemy yookaan diinarraa ittisu. Diinni biyya isaanii balleessuu gaafa dhufu, daangaa cabsee gaafa itti dhufu, daangaa biyyaa kabachiisuun karaa adda addaatiin diina biyya irratti qabsaa'u irratti isaan immoo faallaa irratti qabsaa'anii mirga biyya isaanii dirqama biyya isaanii nageenya biyya isaanii eegsisuu diina irraa biyya isaanii ittisuu dirqama akkasii qabu jechuudha. As Ethiopian citizens, we have the right to express ourselves. Akka lammii Itoophiyaa tokkotti the right to express ourselves. Mirga ofiin of ibsuu waa'ee keenyaa ibsachuu. Ani nama akkasiiti. Jennee waa'ee kan keenya ibsachuu qabna. To be protected by the law. Mirga eegumsi seeraanuuf godhamu jechuudha yookaan immoo seeraan eegamu. Mirga seerri eegumsa nuu gochuu jechuudha. Poolisii ramadee nageenyi biyyaa nageenyi uummataa gaafa eegamu achi keessatti immoo nageenyi nama dhuunfaas ni eegama jechuudha. And to be responsibility such as obeying the law. Akkasuma mirga qofatu hin taane immoo dirqama qabna. Dirqama akkamii qabna? Such as obeying the law. Seera kabaju. And paying taxes. Gibira kaffalu. Dirqama akkamiitu nurra jira? Mirga qofatu qabnatu hin taane obeying the law, respecting the law, practicing the law, implementing the law, being under the rule of the law. Argitanii? Mirga akkuma qabnu dirqama akkamii qabna? Dirqama seera kabaju, paying tax, gibira kaffalu, dirqama akkasii illee hin qabachuudha. Lammiin yookaan immoo citizen kan jedhu namni jedhamee jiraatu. Citizen is someone who had the right to be called as citizen. Citizen gaafa jennu namni lammii jennuun tokko nama ta'ee kan mirga lammii jedhamee waamamu. Fakkeenyaaf lammii Itoophiyaa gaafa jennu lammii Itoophiyaa jedhamee waamamuudhaaf nama mirgi isaaf kenname jechuudha. Nama mirgi isaaf kenname jechuudha. Gama isa lammaffaatti gaafa dhufnu gama lammaffaatti gaafa ceenu citizenship is full member and responsible member of the state. It's about being full member. Citizenship gaafa jennu maal jechuudha? Miseensa guutuu biyya tokkootii fi nama itti gaafatamummaa guutuu qabu biyya tokko keessatti jechuudha. Tokko miseensummaa guutuu qabna. Citizenship yookaan lammummaa biyya tokkoo qabna gaafa jennu fakkeenyaaf ani amma lammummaa biyya Itoophiyaan qaba kan hin jedhu maaliin qabachuudha? Full memberii biyya kanaati jechuudha yookaan miseensa biyya Itoophiyaa miseensa guutuudha jechuudha. Responsible member of the state. Nama itti gaafatamummaan itti kennames jechuudha. Maal gochuuf? Seera kabajuuf, gibira kaffaluuf. Namoota seera cabsan yoon argine saaxiluudhaaf dirqamni illee itti kenname nama jiru jechuudha kana jechuun. Kanaafuu citizenship gaafa jennu full member, being full member, miseensa guutuu biyya tokkoo ta'uudhaaf miseensa dirqamni itti kenname, dirqamni biyyaa irra jirullee ta'uudha jechuudha. Membership yookaan immoo miseensummaa gaafa jennu maal jechuudha? It is a political society in which each members have a reciprocal obligation of duty to the state and the state has an obligation of protection to its member. Therefore, citizenship is a legal status and identity of citizen. Membership gaafa jennu full memberii ta'uu qabna gaafa jennu yookaan miseensa guutuu biyya tokkoo ta'uu qabna gaafa jennu is about a political society in which each members have reciprocal obligation. Sun maal jechuudha? Political society yookaan immoo hawaasa
siyaasa irratti hirmaatu ta'ee tokkoon qaama hawaasa sana keessa jiraatu yookaan namni hawaasa sana miseensa hawaasa tokkoo ta'ee kan hawaasa siyaasa mataa isaa gaggeeffatu gaafa ta'u obligation of duty to state yookaan immoo dirqama biyyi itti kenne kan ofirraa qabu nama dirqamni biyyaa itti kenname and the state has an obligation of protection to its member biyyi immoo akkuma kana dirqama miseensa biyya sanaa nama ta'e dirqama nama sanaaf eegumsa gochuu kan qabu jechuudha. Walumaa gala therefore citizenship is a legal status. Citizenshipiin kun yookaan lammummaan kun legal statusida yookaan immoo waan seeraan nuu kennamedha yookaan immoo waan seera qabeessa ta'e and identity of citizen eenyummaa lammii biyya tokko jiraatu kan ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf amma gafa waraqaan eenyummeessaa nuu kennamu maal jedha? Lammummaa kan jedhu irratti Itoophiyaan jedha. Yookaan immoo Itoophiyaa jedha. Itoophiyaa jechuun identity keenya jechuudha. Eenyummaa keenya jechuudha. Maalummaa kan koo ibsa jechuudha. Namni biyya Chaayinaatii dhufe tokko, namni biyya Ameerikaatii dhufe tokko eenyummaa isaa baruu barbaannaan ID isaa laaltu jechuudha. Yookaan immoo waraqaa eenyummeessaa isaa laaltu. Gaafa laaltan maal jedha? Identity gaafa achirratti Chaayinaa jedha kan Chaayinaa ta'e. Ameerikaa jedha kan Ameerikaa ta'e. Lammummaa biyya sanaa qabachuudha. Eenyummaa nama sanaa namni kun Chaayinaadha. Namni kun nama Ameerikaati. Namni kun nama Itoophiyaati jennee adda baasuudhaafi lammummaan waan seera qabeessa ta'e kan nuuf kennamu ta'e lammummaan immoo kan nuuf kennamuu danda'u tokkoffaa umuriin keenya waggaa 18tiif isaa ol ta'uu qaba. Karaa ittiin lammummaa biyya tokko argannu immoo the ways of getting or acquiring citizenship kan jedhu walii wajjin gara fuulduraatti ilaalla. Lammummaa jechuun identityidha yookaan immoo eenyummaadha jechuudha. Eenyummaa kan keenya. Fakkeenyaaf waraqaa eenyummeessaa kan kootii irratti Itoophiyaan kan jedhu sun Itoophiyaa kan jedhu suni Itoophiyaa kan jedhu kun eenyummaa kooti jechuudha. The other one is mata duree biraatti gaafa ceenu maal jedha? Features of good citizenship. Good citizenship yookaan immoo lammummaan gaariin kun yookaan immoo lammiin gaariin kun maa inni wanti inni fakkaatu yookaan amalawwan akkamii qaba? Featurii akkamitti qaba? Kaaraakteristiksii akkamii qaba? Maal jedhee jalqaba? Nobody is born as either a good or bad citizen. Naturally, we are not born as either a good person or a good citizen or bad citizen. Uumamaan namni gaafa dhalatu nama gaariis ta'e yookaan immoo nama badaa yookaan nama hin taanes ta'e hin dhalatudha. Naturally gaafa dhalannu uumaan gaafa nu uumu nama gaarii yookaan nama hamaa godhee nu uumne yookaan nama badaa nama hin taane godhee nama gadhee godhee nu uumne jechuudha. Good citizenship is taught to us by our families, communities, friends and teachers. Garuu maalinni erga guddatee booddee namni lammii gadhee ta'uu danda'a, lammii gaarii ta'uu danda'a. Maaliif? Barumsa baratuun jechuudha. Barumsa eessarraa barata? Good citizenship yookaan lammummaa gaarii kana eenyutu nu barsiisa? Lammii gaarii akka taanuuf biyya jiraannu keessatti. Who teach us to be good citizen or to be good citizenship? Eenyuun nu barsiisa isinitti fakkaate? Our family, maatii keenya nu barsiisa. Our community, hawaasa keessa jiraannu nu barsiisa. Our friends teach us to be good citizen. Hiriyoota keenya irraa baranna. Our teachers teach us to be good, to have good citizenship or to be good citizen. Lammii gaarii akka taanu biyya jiraannu keessatti eenyu nu barsiisa? Barsiisaan nu barsiisa. Friends yookaan hiriyoonni keenya nu barsiisu. Communitiin keenya nu keessa jiraannu. Families, maatiin keenya nu barsiisu jechuudha. A good citizen is someone who respects others. Namni nu lammii gaariidha jennu tokko fakkeenyaaf Itoophiyaa keessattis haa ta'u biyya biraa keessattis lammiin kun lammii gaariidha yookaan namni kun lammii biyya sanaa lammii gaariidha kan jennu amaloota ittiin ibsamuu qaba. Respects others jedha. Who respects others? Nama biraa kabaju. Namootuma akkasaa nama biraa nama kabaju jechuudha. Nama kabajaa namaaf qabu. Is helpful of others. Namoota biraatiif nama fayyadu jechuudha. Nama biraa gargaaru jechuudha. Nama biraatiif bu'a qabeessa ta'e jechuudha. Warra biraatiif nama barbaachisaa ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf ani namoota biraatiif yoon barbaachisa ta'e, yoon waan isaan gargaaru hojjedha ta'e, helpful. Ani namoota sanaa fi
karaadha jechuudha yookaan immoo isaan gargaaruudhaaf nan barbaachisaa jechuudha. Helpful of others. Nama biraa nan gargaara yookaan isaaniif nan barbaachisaa jechuudha. Who listens to other people's opinion. Nama yaada namoota biraallee dhaggeeffatu jechuudha. Yaada nama biraa dhaggeeffachuudhaaf nama fedhii qabu. Nama yaada nama biraallee dhaggeeffatu jechuudha. A person who gives attention to others' opinion. Yaada nama biraarraa dhaggeeffachuudhaaf yaada namaatiif nama bakka qabu jechuudha yookaan nama fedha qabu jechuudha yaada nama biraa dhaggeeffachuudhaaf. Who helps people who cannot help themselves. There are people who cannot help themselves like people with disabilities. Nama kamii jechuudha namoota ofii isaatiin of gargaaruu hin dandeenye nama gargaaruu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni ofiin of gargaaruu hin dandeenye namoota akkamiiti? Namoota qaama hir'ina qaban jechuudha. Disable kan jennu. Namoota qaroo hin qabne, nama jaamaa, nama naafa yookaan miilli isaa rakkina qabu, nama miidhama adda addaa qabu, nama harki isaa miidhama qabu. Naafa ta'uu danda'a. Uumamaan erga dhalatee booda immoo balaa akka tasaatiin miidhamuu danda'a, balaa konkolaataatiin miidhamuu danda'a, balaa abiddaatiin miidhamuu danda'a, kufee cabuu danda'a, naafachuu danda'a, jaamuu danda'a. Namni gurri isaa dhaga'uu dhiisuu danda'a. Namoota of gargaaruu hin dandeenye kana, ofii isaaniitiin of gargaaruu hin dandeenye kana, qaama hir'ina qaban kana fa'aa gargaaruu jechuudha. Qaamuma guutuu ta'e iyyuu immoo namni ofiin of gargaaruu yoo dadhabe nama sana gargaaruu jechuudha. Nama akkasiiti lammii gaarii kan jedhamu. A person who help others that cannot help themselves can be known as a good citizen. Lives in harmony with other members of the society. Namoota kaanii wajjin harmony or peacefully bifa nagaa ta'een hawaasa keessa jiraatu wajjin nama nageenyaan jiraatu jechuudha. Nama hawaasa keessa jiru hin jeeqne jechuudha. Who did not disturb the society or other members of the society that he or she live with them. Nama wajjin jiraatu, hawaasa wajjin jiraatu wajjin nagaatti jiraatu jechuudha. Harmony, peacefully. Nama hin jeeqne, nama hin lolle jechuudha hawaasa keessa jiraatu. Is always willing to learn. Yeroo hundumaa nama barachuudhaaf fedhii qabu. Who is interested to learn from family, from friends, from teachers, from social media, from new technologies. Nama barachuudhaaf barsiisaa irraa ta'uu danda'a, warroota abbootii amantaa irraa ta'uu danda'a, hiriyaa irraa ta'uu danda'a, maatii irraa ta'uu danda'a. Garuu nama waa barachuudhaaf fedhii qabu. Nama akkasiiti lammii gaarii kan jedhamu. The last one is who is aware of his or her societal responsibilities and rights. Nama hubannoo akkamii qabudha? Societal responsibilities. Dirqama hawaasa keessa jiraatu keessatti dirqamni hawaasi isa irraa eegu maalinni, mirginni hawaasa keessa jiraatu keessatti qabu immoo maalinni kan jedhu dirqama hawaasa keessatti akka nama tokkootti qabuu fi mirga qabu sadda baasee beekuu qabaa jechuudha. Societal responsibility or social responsibility gaafa jennu maa inni dirqama hawaasi nurraa eegu. Fakkeenyaaf environmental cleaning or cleaning the environment. Naannoo keenya qulqulleessuu. Balfi adda addaa jiraate akka miseensa hawaasa tokkootti naannoo keenya qulqulleessuu, nageenya naannoo keenya eegsisuu, keeping the security of our surrounding. Nageenya naannoo keenya eeguu keessatti hirmaachuu. Mirgi nu qabnu akkamii akka hawaasaatti? Mirga gurmaa'inaa jechuudha. The right to association. Akka hawaasaatti gaafa hawaasni iddiriidhaanis haa ta'u, eqqobiidhaanis haa ta'u, wal gurmeessuu hawaasa sanaa wajjin wal taanee gurmaa'uudhaaf mirga akkasii nama qabutu good citizen jedhamaa jechuudha. So yeroo itti aanutti maal isiniin ibsa? Characteristics of a good citizen. Namni lammii gaarii jedhamu tokko amaloota akkamii qaba kan jedhu maaliin ibsama maaliin beekama kan jedhuun qabadhee isinii dhiyaadhaa. Next we will discuss about the characteristics of a good citizen. A person who is considered as good citizen have different characteristics or features, different behaviors that express that person. Waan isa ibsu amaloota akkamii qaba kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kanarraatiif galatooma ulfaadhaa. Thank you for today's lesson. Ulfaadhaa nagaanaa ta'a kan istaanuu fi qabadheetan isin yaadda kutaa lammaffaasaa. Galatooma ulfaadhaa nagaanaa qabaadhaa. Gaaffiif yaada qabdan immoo jalatti koomentii naa barreessaa.
barattoonni keessumattuu kutaa torbaffaa reefuu keessumattuu Ingiliffaan kan baratan jechuudha. Afaan Oromootiin illee kan barattanii irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kitaaba kanarraa fayyadamuu dandeessu. Barnoota kanarraa fayyadamuu dandeessu. Noottii kanarraa fayyadamuu dandeessu. Kanaaf gara ministiriidhaaf yeroo qophooftan isin gargaaraa jechuudha. Thank you. Ulfaadhaa nagaanaa qabaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Kanaaf yeroo itti aanutti kutaa isa itti aanu qabadheetiin na dhiyaadhaa. Galatoomaa. Have a good time and thank you.